Urrabaati jedha Oromoon. Bu'uura kanaan nus gara horaayeetutti dhufnee uumee walaaburraa baate sana ka'umsa godhachuudhaan uumamaan uuma raajeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatu immoo kitaaba qulqulluu irratti seera uumamaa boqonnaa 1-2 irratti bishaan gadi fagootu jira ture jedha. Bishaan gadi fagoo kanarra ammoo hafuurri golboobee jira jedha. Egaa bishaan gadi fagoo kanarra uumamni akka hojjetamee fi duraan dursee garuu uumamni bishaan gadi fagoo kana keessatti dhokatee akka ture hiikaan kitaaba qulqulluu mana kiristaanaa yookaan andimtaan ifaan ifatti ni dubbata. Akkasumas hiikaan kitaaba qulqulluu mana kiristaanaa ortodoksii biyya Misraa ammoo uumamni achi keessatti incomplete and unseen ta'ee kan hin guutamnee fi kan hin mul'anne ta'ee akka jiru ni dubbata. Kanaaf uumamni hundi walaabuu keessa akka ture kitaabni qulqulluu ni dubbata. Uumama qofa miti kan bishaaniin jalqabe uumamni inni haaraan ammoo kan kiristaanummaa